Buti mahal din ko. Mahal din. Amma kayo na makadawar yung kanila. Amma kaisa san malli balim isa isa chin hara bira kaisa banete nama birat tane isa nyata buka yo Muhammad san kabde bidu batte yo hala jirada yo hasi jirada Muhammad Lezarratti yooni fi asii gabbee magaaluma tana keessa yooni fi beemalee as keessa Ijaasina kan amakai najash ummata bineensa takkaffaa faraan hedduu nazbeesaa sodaatee jira. Faraan sodaatee jira. Warreen faraaniif dhaadatan dhaadannaa faraaniif gootan faraan halkaniif guyyaa jettanii wanni isin isaaf dhaadataniif takkan jirtu bilbilaanis wanni taa'umsa na kuttanii hin jirtu. Na beeytan isiniin beeka bakkaan an hojjedhu beeytan alagaan waliin barbaannu qaamaan anaaf isin walitti chibaanee wal dura dhaabbannee rakkoo jirtu rakkoon irraa qabdan nagaafachuu dandeessa. Rakkoon an isin irraa qabu jaalattanis jibbitanis akkanatti barakaatu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya kan addunyaa mararratti argamtan salaamanni keenya bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu gaa isiniin jechaa kun dhufne deebinee jirra gaa arra maalin deebi'e jechuun keessan hafa hin qabu inshallah hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu faana turan afirraa keenya chuma warreen chaanala keenyaaf haaraa taatan like share subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaadha. Arra maaltu si deebisee bakkiin jirtu mana Abraahim Qobbo Wood mana iftutuu ta'uu isaa hin dagatina isiniin jechaa gaa arra maaltu mana kanas fidii yoo kannaan jettan taate haala jiruu fi jireenya haala adeemamaa jiru kanaatutu mana kana na fide hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Sanifuga arra Abraahim eessa jira iftuun eessa jirti iftuun maalirra jirti Abraahim maalirra jirti jechuudhaaf mana kana dhufee Abraahim akkuma beekamu sanitti gaa qabamee harka namaa jira gaa nama taayin dadhabde waan teessisaa jira jaanii kaleessa gaa intala miskiina tana haadha ilmaanii ji'a meeqa guutuu bu'aa bayii hedduu keessa dabartee intalti tuni ammoo teessee nagaan ilmaan isii guddifachuu jirti yoo isii tana mataa nyaachuudhaaf kan itti galtu taate rakkoodha ammoo haala itti jirtu san dhiisiiti jireenya isii wajjin qabi jenneeniiti mana deebisnee gaa Abraahim asuma garagalee anaaf biraa waan hin taane irra yaaduudhaan nutis biraa fagaadhee jira. Eega gaafa inni siitu jireenya kiyya laaqu jira siifi biraa jireenya kiyya laaqu jira ja'anii isaaf iftuunis nu homatan ani hin deebine mana kanatti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya arragaa viidiyoo isaanii qilleensa irratti yeroon arku viidiyoo isa qabanii isa ricciican arkeetiin arramee maaluma jirtii jee dhufe mana kana yeroon an dhufu iftuun miciyoo bakka xinaatiidhaa geessuudhaa deemte naan jaanii mana hin jirtu dhufuuf teessigaa iftuunis inshaallahu ta'ala ana viidiyoo kanarra jiru dhufte taanaanis walumaanuu waan isin jettuu fi waan irra jiran walumaanuu kan daawwannu taagaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya keessattuu isin beektan yeroo xiqqoo wanti jettee aartee isin gaa arraas gurbaan kun qabamuudhaaf biyyummaa sanarra leelisuudhaaf gama kiyya dhufte yoo kan jettu taates gaa isa yaaduma isiiti jechuun isii hafa hin qabu maaliif gaa namni bultiiti jallaaqu jiru birraa fi faraan jettee yeroo isin nu homaturra dhugaa keessanii faraan jireenya namaa keessaa bayii bultii namaa keessaa dhaabbaddu jaarsaa jaartiin akka itti wal bulfatan isaaniitu beekanaan jechuu keessaniitu jireenya isaanii keessaa harka na fudhachiisee hanqa erga gaafa saniiti mana isaanii ti deebi'ee viidiyoolee wajjin seenuu hin dandeenye viidiyoolee wajjin hin seenne maaliif yoo kannaan jettan taate gaa san keessaa yoo baane tana yoo dhufte ta'a saabaanii hafti jaanii akkasumatti gaa obboleessa keenya bahartu hedduu roorrifamaa roorroo hamtuu keessa waan tureef garas deebinee qalbiin garagara nu facaateeti hedduu dhaadannaa namaatii fi yaadaanis ta'e bilbilaanis ta'e qaamaanis magaaluma tana keessaa nu barbaadu jiran akkasuma gaa furmaatee jawaadee shira isaanirra deemaa ture san agartanii turtan maal jee akkaan isinuu na caala hubattanii jirtan waan ta'eef hordoftootaa fi kabajamtoota keenya arragaa lammaffa deebi'ee dubbiin san deemteetuma akkuma taraa nama
filmii dalaguudhaaf waan kana hojjechaa jirutti gareen shororkeessaa magaalaa Yaman sanaa keessatti argamtu haalaan hammachaa deemu jirti. Isinis gaa nutis sa'a 24 waanuma isin gaddisiisaa waan isin nurraa mufattaniin qabannee qilleensa kana gubbatti ol deebuudhaaf wayim ammoo waywaatuma lammii teenyaa obboleeyyan keenyaa kana isiniif ol baanee isinitti himuudhaaf isinuu sammuun teessan hedduu takka jeeqamaa jirti waan ta'eef xiqqoo maaliif nutti ulfaate hordoftootaa fi kabajamtoota keenya isinitti himuudhaaf baay'ee takka gara nama nyaata. Maaliif isinis waan gammachuu waan nurraa eeddaniif nutillee waan gammachuu daleeynee isiniin bohaarsu waan barbaannuuf jecha guyyarraa sa'aatirraa waan isin gaddisiisaa qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf hedduu mataan nu jeeqamaa jira waan ta'eef arrallee hin hafne akkuma kaleessaa itti fuftee jirti. Gareen shororkeessituu Najjaash Ammaqee Zakoo Abdii fi Miciriin hoogganamtu magaalaa keessa akkuma facaatetti haala hamaa namarratti tattaaffii godhaa jirti. Kaleessa agartan Fatiyaa obboleettii teenya haadha Hamzaa waan isiidhaaf dhaadachaa turan dhaadannaa mucaa isii boota bahar itti hidhame isii agarsiise haala hamaadhaan Ammaqee wayim Najjaash kan jaamu ni beeytan Najaatittillee irraa jijjiiramee ture maqaan kuni yeroo isaaf mucaa san dhaadannaa godhaniif akkana goona akkas goona maal jaan Muhammad waan takka godhuu hin dandeessan jaalatanii jibbitanis Muhammad waan takka godhuudhaaf ija baasuu hin dandeessan walaakiin isin ammoo akka nama tokkotti dhaamsa namaaf dhaamaa jirtan dhaadannaan isin namaa dhaadaa jirtan waan isin gaddeebisaati malee waan namaaf waa godhaatii miti. Ummata shiraan namarratti waan hin taane dalaguudhaaf hedduu isoo nuus hin taane hordoftoonni keenya qilleensa gubbatti warreen isin daawwachaa jiran isinirraa mataan dhukkubee maaliif halkanii guyyaa ifaajeen isin namarratti godhaa jirtan hedduu ummata keenya kan Oromoo kan qilleensa kana gubbatti nu daawwatan halkanii guyyaa boochisaa jira. Maaliif lammii teessan rakkisuu feetan? Maaliif lammii teessan boochisuu feetan? Isinii kana akka isin guddattan akka isin hamilee horattan maatiin teenya ilmaan Oromoo addunyaa mararratti argaman yeroo baay'ee viidiyoo keessan irra deddeebi'anii isiniif daawwachaa jiran akkasumatti gaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya haalli kun itti fufaa jira. Isinoo maal jettan? Waa'ee kanarratti yaanni isin qabdanoo maali? Mee kana isumaan dhaamsa keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa nu jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Ummata zinaa ani Farahanii yoomiyyuu taanaan fakkaatee bulaa miti ifteetiin bulaa ummata fakkaatee jiraatu. Alagatti hidhattanii alagaa wajjin nama keenya miidhu jirtan Oromoo teenya miidhu jirtan isin nama akkanaati. Silaa miidhaa Oromoo barbaadu baattanii Oromoon walin rakkistu walin miituu yaaddanii beeytanii waan kana hundaa'u hin gootan ture. Maaliif arraas ta'ee borus shirri isin dalagaa jirtan hedduu waan ajaa'ibaati hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Sanumaafuu gaa arraas ta'ee borus haalli kun dhaabbachuu baannaan tarkaanfii qeeroon magaalaa sanaa jirtu. Warreen garee shororkeessaa irratti fudhachuudhaaf tattaaffii godhaa jirti. Maaliif akka namatti iftaatanii jiraachuu baattanii karaa dandeemuun haala dandeemuun walitti xiyyeeffannaa walirra deeffachuun keenya hafa hin qabu. Akkasumatti garee shororkeessaa ja'antanii warreen maqaan keessan isin dhawamaa jiru ni beektan ni dhageessanis isin galee deemtaniiti. Abrahaam irras geessan Abrahaam qabdan Ammaqee Abrahaam qabdee Abrahaam waan ati godhuudhaa deemtu sangaa walumaanuu arguuf jiraanna. Dhageessee kana yaanni kiyya intala gaa fidee Abrahaam arraan tana waa'ee Abrahaam yeroon dubbadhu isinis nallee taajjabuun ooltan akka isin na taajjabdanis abdiin qaba hordoftootaa fi kabajamtoota keenya. Maaliif yoo kannan jettan Abrahaam kaleessa dhaabbadhu bultii teetana si wayya intalti diyaasfooraa tuni arraas ta'ee borus
nama agartee miti qilleensa kanarra gubbatti sitta tabatu dhaabbadhuu jeetiin gorsaa ture gorsa kiyyaas naaf dhaga'u diti maaliif gaa ilma biyyaati jechuudhaaf itti dhiyaadhee itti dhiyeenyaan gorse maaliif mucaan kun nama narra xiqqaatii yaada nama narra xiqqaa akkamittiin fudhadhaa jechuudha moo ilaalchi inni naaf qabu maal jettan isinoo hordoftootaa fi kabajamtoota akkasii naafi birraan yeroo bu'aa bayii obboleettii teenya Fawziyaa wajjin hedduu deddeebinee jireenya isaanii kana ni utumnaa jennee yeroo nuti dhaabbannu keessatti isaan kan maal nuun jaantaan hedduu nu rakkisanii waan hin taane isaas ta'e iftus nurratti dalagaa turan garuu kaleessa sanarratti dalagan jee hin hafne arraas ta'e borus Oromootiyaa nama tokko kan rakkachaa jiru isoon arkuu akkamittiin gacciisee bula siniif gala arraas ta'e borus ta'e an faraan nama rakkate cinaa dhaabbachuudhaaf yoomiyyuu taanaan if duuba hin deebu jeeti kaniin ayyaatu isinii galee akkasigaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya haalli adeemamaa jiru hedduu sodaachisaa ta'ee jira isinis gaa warreen faraan if eeginaan jechaa jirtan anis gaa kan eegu rabbumaa rabbii gaditti hanga dandeemtu anis if eegaatumaan jira hordoftootaa fi kabajamtoota keenya haalli an keessa jiru matuma kiyyaafuu sodaachisaa ta'ee jira keessattuu warreen shira dhalarra yaadaa jirtan warreen furmaatirra yaadu jirtan warreen ifturra yaadu jirtan warreen fatee irratti shira yaadu jirtan dhageeffadhu ammas arraas ta'e borus ta'e yoo harka fudhachuu baattan agartee miti tana waliin ittichaan yoomiyyuu taanaan dhaabdan dhaabuu baattan waliif achaan maaliif kana wanni isin godhaa jirtan kun waan isinirraa fakkaataatii miti waan isinirraa fakkaataatii miti isinii galee ilmoo namaatiin taphattan jaartii namaatiin hanjamtan ilmaan namaatiin hanjamtan hanqa yoo miti isin kan kana gootan hanqa yoo miti kan waan kana hojjettan ummata mataan qulfii yoo mataan keessan kun isin yaade waan kana hundan gootan maaliif Oromoon teenya addunyaa tana gubbatti akkamiin nurraa haasoyti akkamiin nurraa rakkatti Oromoo teessaniif waan gaggaarii waan isinirraa deema waan Oromoo birattillee isin fudhatama isin qabaachisa saniin arran tana hammeenya namarra daleeydaniif beekamtii argattanii kana gootaniif beekamtii qilleensa irratti argattanii kanaaf hin jiru dalagaan kanaa miti dalagaan biraatis hedduu dalagaa waliin godhatina dalagaa karaa biraatiin baafadhaa dhageessanii warreen dalaga baafannaaf waan kana hojjechaa jirtan shirri kun yoomiyyuu taanaan deemeetuma isinii deebi'uutaa warreen shira kana hojjechuu jirtan arraas ta'e borus tarkaanfii nuti walirra fudhachuu teenyu walumaanuu arkuudhaaf jiraanna kanaafuu ati dhageeffadhu gurra banii Mincir Ammaqee Zakkoo Abdii Najjaash ummata magaalaa tana keessatti shira yaadaa jiru waan kana dhiisa abdiis qabdanii harkaa qabdan abdii halkanii guyyaa nama boochisu jirtan wanni nama boochistaniif hin jirtu boo'icha ka amma dura ka alagaan nu godhaa turteeyo nuuf gee arrammoo deebitanii isin Oromoon shira kana yaaduun goonkuma hin barbaachistu waan san taateef isinis gaa waan kana hordoftootaa fi kabajamtoota keenya warreen viidiyoon kiyya kun isin bira gee yaada asumaan naaf kanna kanaaf waan jira waan dhufa hunda walumaan eegaga viidiyoo kiyya kan lammaffaa keessatti iftuun ilaa amma natti hin dhufne yeroo iftuun dhuftetti viidiyoo lammaffaa keessatti qabadhee isiniif dhiyaachuun kiyya hafan qabu insha Allah taala nu faana turan afeerraa ta'e